Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it again. Through hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. Here we go. Neha eagle. It's never late to be kind. It is never late to be kind. It's never late to be kind. Nama gaarii ta'uudhaaf ammallee hin barfanne. Nama gaarii ta'uudhaaf yookiis nama amala bareedaa qabu ta'uudhaaf ammallee hin barfanne. Ammallee yeroo qabda jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin it is never late to be kind. It's never late to be kind jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. It's my first time here. It's my first time here. Afaan Ingiliffaatiin immoo as dhufuun koo yookiis bakka kanatti argamuun koo yeroo jalqabaatii. Yeroo jalqabaaf asitti argamaa jira jechuu yoo barbaanne it's my first time here. It is my first time here. It's my first time here jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. It's my first time to eat this. It's my first time to eat this. Wanta kana nyaachuun koo kun yeroo jalqabaafidha. Wanta kana yeroo jalqabaaf nyaachaan jira. Kana dura nyaadheen beeku. Yeroo jalqabaaf ammuma nyaachaan jira jechuu yoo barbaanne it is my first time to eat this. It's my first time to eat this. It's my first time to eat this jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Interesting. It was great. It was great. Wanta darbe tokko wantichi baay'ee gaarii ture. Baay'eema gaarii ture. Baay'ee gaariidha jechuu yoo barbaanne it was great. It was great. It was great jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. It was great. It was great jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan we had a great moment. We had a great moment. Or we had a good moment. Yeroo baay'ee bareedaa dabarsine. Yeroo baay'ee bareedaa qabaannee turre yookiis yeroo baay'ee bareedaa dabarsine waliitiin jechuu yoo barbaanne we had a great moment. We had a great moment. We had a great moment. We had a great moment jechuu ni dandeenya jechuudha. We had a great moment jechuun yeroo baay'ee waliin qabaannee ture yookiin yeroo baay'ee dabarsinee yeroo baay'ee gaarii dabarsinee jechaa jirra jechuudha. It was the best decision I have ever made. It was the best decision I have ever made. Kun murtoo bareedaa ani hagayyoonatti murteesse yookiis jireenya koo keessatti murtee yookiis immoo murtoo bareedaa akkasii murteeffadhee hin beeku
keessaa murtoo baay'ee filatamaadha yookiis bareeda jechuu barbaan afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? It was the best decision I've ever made. It was the best decision I have ever made. It was the best decision I have ever made. It was the best decision I have ever made. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Hagayyoonaan murtoon murteesse keessaa murtoon baay'ee bareedaa ta'e isa kanadha jechuu barbaan it was the best decision I have ever made jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. It's not going to be easy. It's not going to be easy. Waan salphaadhaan fakkaata kun waan salphaa waan ta'u miti. Waan cimaa wayii ta'in hin hafu jechuu barbaanne immoo it's not going to be easy. It's not going to be easy. It is not going to be easy. It's not going to be easy jechuu ni dandeenya jechuudha. Waan salphaa ta'u miti waan cimaa ta'in hin hafu jechuu barbaan akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. Is it working? Is it working or is it functionable or is it functioning? Ni hojjetaa. Ni hojjetaa yookiis ni dalagaa. Expert hin taane jechuu barbaanne is it working? Is it working? Is it functionable? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Is it possible to stay here? Is it possible to stay here? As turuun bakka kana turuun ni danda'amaa hoo jechuu barbaanne immoo is it possible to stay here? Is it possible to stay here? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Interesting. Thank you. Thank you.